ganama kanaa waliin argeenya. Dhaabbanee macaafa qulqulluu dubbifan. Macaafa qulqulluu baafadhaati. Yaaqoob ergaa Yaaqoob boqonnaa tokko baafadhaan numti keessa. Ergaa Yaaqoob boqonnaa tokko. Ergaa Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee nan dubbataa amma 4 isa jiru. Achumaan immoo iddoo 2 dubbifanna. Ergaa Phaawulos caafee Qorontos isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 13 akka jedha sagaleen Waaqayyo. Ani Yaaqoobii hojjetaa Waaqayyoo hojjetaa Yesuus Kiristoos gooftichaa ta'ee warra gosa 12 keessaa biyya didaatti tamsa'anii jiraniif kana caafuu kooti. Nagaan koo isiniif nan dhiyeessaa jedha namni Waaqayyo kun. Lakkoofsa 2. Yaa obboloota koo qorumsa garaa garaatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuudhaan maal ta'a? Akka jedha macaafa keessanirraa. Maalidha macaafa keessanirraa? Maal guutuudhaan? Ani nama gungumuun jaalladhu. Afurri gungummaa maqaa Yesuusiin haa cabu. Gungumuun gaariin sirriitti mana Waaqayyoo kee jirra waan ta'eef afaan Oromoo immoo na caalaa yoo dubbistu waan ta'eef sirriitti akkasin dubbistan hin barbaada. Akkasin natti himtan immoo hin barbaada. Yaa obboloota koo qoroma garaa garaatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuudhaan maal ta'a? Fudhadhaa. Amantiin keessan qoramee ilaalamuunsaa obsaan danda'uu akka fidu maal taana? Hin beekama. Waaqayyo si haa eebbisu. Isinii warri fiixaan ba'an warra mudaa irrina hin qabne akka taataniif wanta sadii dubbata iddoo kanatti Yaaqoob. Isin jedhaan amantootatti dubbachaa jira. Amantoota biyya adda addaa keetti faffaca'anii wangeelatti amanuu isaan irraan kan ka'e Kiristoosii wajjiniin deemuu isaan irraan ka'e ari'amanni guddaan isaa jireenya isaan irratti warra ta'e warra waan hojjetanii waan godhan wallaalanii wangeelli kun amanuu irraan kan ka'e maatii keessaa kan ari'aman firoottan keessaa biyya keessaa mootummaan namoota isaan ari'atu isaanitti namni Waaqayyoo kun Yaaqoob immoo kan dubbatu wanta sadii. Isin warri fiixaan ba'an warra mudaa irrina hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isa fiixaan maal ta'uuf abaasuuf chumatti qabadhaa. Qorontos immoo dannu Qorontos immoo baafadhaa. Qorontos ergaa Phaawulos caafee Qorontos isa duraa boqonnaa 10. Boqonnaa 10 lakkoofsa ammaaf 13 dubbisa akka jedha. Qoromni namatti dhufu hin beekne isinitti maal hin taane? Waaqayyo amanamaa waan ta'eedhaafis humni keessan garaagaraatiin akka humna keessan gararraatti akka isin hin qorreettiif isinii maal hin ta'u? Hin dhiisu. Yaameessa Waaqayyo sagalee Waaqayyo kan akka gaariitti akkasin hubattanii har'a ofuma keessanitti lallabdanii akkasin galtan hin barbaade. Namni akkasinitti lallabu miti haa. Waaqayyo ergaama sagaleema Waaqayyo kanaan Waaqayyo isinitti lallabarra. Achii booda maal jedha? Garuu jedha qoramuun sana keessatti akka isin dandeessan maal hin godha? Hin godha. Karaa isaa keessan baattanis isiniif maal ta'a? Hin kenna. Ta'a Waaqayyo isin haa eebbisu. Deebiseen dubbisa. Waan ani baay'eettiin rakkadhu tokkotu jireenya koo yoo kanaa kaasee
Gaaffii nama baay'ee jedhee ma yaadasis kan jiru ofii koo baay'ee na rakkisa dhugaa dubbachuuf taanaanii mata dureen kuni garuu waaqayyo waan baay'ee ofii koo narraa kukkuteera waan ta'eef mata duree akkas jedhuun keessa koo deddeebi'a bakka I don't know maaliif akka ta'e hin beeku ji'a lamaa ol ta'a mata dureen kun baay'ee bakka wanti hamaan maaliif nama gaarii irratti dhufa kan jedhu. Gaaffiin kuni namoonni biyya kanaas hin gaafatu jireenya keenya keessatti mee namoota gaggaarii biyya lafaarraati been baay'ee qabna manuun maatii keenyas haa ta'u haadha keenyas abbaa ta'u obboleessa obboleettii haa ta'u fira hiriyaa kan ta'u namoota baay'ee beenna. Gaaffiin kun yeroo hundumaa jireenya namaa keessatti hin dhufa. Maaliif wanti gaariin wanti hamaa ta'e wanti namatti hin tolle itu horri amoonni hojjetan horri jalloonni hojjetan horri waan hin taane hojjetan lubbuun jiraatanii namni gaarii maaliif dafee deemaa hin jettanii beektu sin baay'een jedhee beeka baay'ee keessumaa namoota diiplii itti siqee beeku jireenya isaanii beeku yeroo isaan jireenya qajeelummaa jiraatan yeroo isaan jireenya waaqayyoof ta'u biyya lafaa irratti jiraatan yeroo isaan namaaf waan gaarii godhan yeroo isaan bakka waan gaarii hojjechuudhaaf dhamaan ituman beekin umrii isaanii tun ga'in nu biraati yeroo deemanii waay maaliif ikkoo inni ikkoo nama gaarii ture misheen nama gaarii turte kun she didn't deserve jenna isheen deservii gochuu hin dandeessu kana du'a kana deservii gochuu hin dandeessu dhukkuba kana deservii gochuu hin dandeessu rakkina kana hundumaa gidiraa kana hundumaa deservii gochuu hin dandeessu jennaan. Kun gaaffii dhala namaa hundumaati. Namni jirtanii har'as yoo ta'uu baate gaaf tokko gaaffii kana gaafattaniitu jireenya keessa. Maaliif jireenya jiraannu keessatti itu waan gaarii godhu waa'ee namaa duwwaa miti waa'ee keenyatti immoo akka deemnu hin barbaadamu. Ani yeroo baay'ee akkasiin jedha ofii kootis. Itu nama hin miidhin. Itu nama irratti hin miidhin yaadin. Yaa Waaqayyo keessa koo beektaa too maalumaaf akkas ta'anii jedha yeroo baay'ee. Dhaabattanii beektu kana Waaqayyo. Amanummaan utuu si tajaajilu umurii kootuun si kennee jiru ijoollummaa kooti kaasee amma irraatti tun si wajjin hin deemu. Jireenya qajeelummaa jiraachuudhaaf tun ama'uu tun tattaafadhu. Jireenya koo irratti maaliif kun hundumtuu ta'a jedha. Jettu deema yaadatanis kan. Gaaffiin kun dhala namaa keessa jira kaa. Amanaa ta'u amanaan ta'in. Dhalli namaa hundumtuu biyya lafaarra kan deddeebi'u gaaffii kanaan hin rakkata. Anta joogga jalaman ta'e amma gaaffiin kun jireenya koo keessa deddeebi'e. Maali yaa Waaqayyo? Maaliif namni bakka namni gaarii abaluun faayituu jiranii isaaniitu sokkanii wayyaa ture kan jenne faan beennoo manuun kun deebi'uu qaba maaliif wanti hamaan nama gaarii irratti dhufa isa jedhu jechuudha. Kun egaa jireenya dhala namaati. Biyya lafaa irratti namoota ituu waan gaggaarii hojjetanii ituu waan dhalootaaf biyyaaf sabaaf ituu waama gaarii hojjetanii hama ituun hojjetin nama ituun balleessin dhalli namaa maa miidhama dhalli namaa maa rakkata dhalli namaa ol qixxeetti Waaqayyo uume adiis gurraachas Waaqayyo yemmuu uume dhala namaa ol qixxeessee uume jechuu isaanii duwwaan waan hamaatuun ta'ini nama balleessaa jedhaniif ituun ta'in ituu isaan waan hamaa balleessa nama waan balleessu illee hin dubbatini mana hidhaa keessatti gaarummaa gochuudhaan kaleessa mana hidhaatti kan darbataman har'as mana hidhaa keessatti kan rakkachaa jiran jalloonni mo'ala keessaati nyaata cooma muraa dhugaatii dhugaa sirbaa faarfachaa kan jiraatan baay'ee jira obboloota ko. Namni dhugaa dubbatu garuu namni dhugaa hojjetu garuu mana hidhaa keessatti kan rakkatu biyya lafaa cubbuu akkasiin guutte kee jiraan nan abse. Abaluun faamoo jennamti. Kaleessas tureera har'as tureera. Baay'ee kan nama dhibu keessaati yeroo Maandeellaan mana hidhaa keessatti darbatanii gatanii Maandeellaa beektu pirezidaantii Saawuz Afrikaa isa gurraacha. Namichi kuni gurraachi Waaqayyo Saawuz Afrikaa keessatti gurraachaa fi adiin ol qixxeedha.
بيكوني بيا قراتشاتي واقعيون نفكن لفكنا إسن مو غربوما نفتنين بيتني بيكم بلساوك أبدي برمدو ما باوك أبدي سامنيكو بلساوك أبا سابا كوب جري يروني كأتي وانتن ندبته جرى سناني بيا كان الرتي هبون قبدن التنين جنة قالوا والكتة تاوك أمنا لفكنا كيسا وانتي باوندم تول كتة تاوك أبا اتفايدموك أمنا جتشوسا دواران نميتشو كوني نمني غارين كوني وانتا غاري دبتو كوني كجيلا دبتو كوني وبلوتا كو دربميتو دسيتي نمني لك إسا غافتشون دنديني قفاسا منهيدا كيسا وقاد دمي سديتيف وان غاري اتو دبتو دربمي هيدامي هما غوريتي هما نوجن هما راوتيتي هما سراوان garuu itu maal godhuti namichi kun kan hidhan itu waan gaarii dubbatu itu waan gaarii haasa'u itu waan gaarii labsuuti namoonni orri jallinni jireenya isaanii keessa guute wanta inni jedhutti hin amanne fuudhanii maal godhan nama gaarii kana waggaa 28 umurii isaa guutumaa akka inni ijoollee isaa dhala isaa hin argineef akka inni ifan argineef mana tokko keessatti darbatanii gatan gaanfiin kun egaa maaliif namni gaariin akkasdha yeroon ilaalu biyya keenya keessaati luba guddinaa tumsaa lubi guddinaa tumsaa nama waldaa kiristiyaanaa tajaajilanii luba waldaa kiristiyaanaati seenaa macaafa qulqulluu keessatti baay'ee nama beekamoodha nama dhugaadhaaf du'ani nama dhugaa dubbatani maaliif sabni rakkata maaliif namni rakkata maaliif uumamni waaqayyoo uume kuni garbataa maaliif dhiitama maaliif dhugaan badaa maaliif sobni iddoo qabata maaliif jallinni iddoo qabata jechuu isaanii duwwaadhaan waan gaarii isaan dubbatan irraan kan ka'e namoonni warri immoo jalloonni fuudhanii mana hidhaa keessatti darbachuu duwwaa miti hin ajjeesan Mandelaan illee waggaa 28 hidhamee ba'ee mana hidhaa keessaa ba'ee the first black president of Southern Africa ta'eetu hadii tokkotti ituu ijaan ba'in ulfina waaqayyo isaaf kenne biyya lafaarraa sokke lubi kun garuu hin ajjeefaman maal godhani maal hojjetani waan gaarii hojjetani har'as jireenya keessan qeetti kanatti nu maddaba yeroo hundumaa tusi waan gaarii namaa gootanii tusi waan gaarii namaaf hojjettanii tusi waan gaarii nama irratti dubbattanii tusi waan gaarii namaaf hawwitanii yeroo tokko wanti gaarii isin hojjettan suni maal ta'e deebi'a negatiivii ta'e jireenya keessan irratti deebi'a hin argitu kan fuuluma keessanitti negatiivii ta'e deebi'ee dhufu nama hamaa taatanii miti obboloota ko nama hamaa taatanii miti wayim jallina hojjettanii jirtuuti akka sagalee waaqayyoo kun dubbatutti keessumaa Yaaqoob akka jedhee dubbata yaa qulqulluu raasoo seenaa namoota kana lamaanii isinitti meera akka jedha namni waaqayyoo yaa obboloota koo jedhaan Yaaqoob qorumsa garaagaraatiin ilaalamuun yemmuu isinitti dhufu maal guutuunedha gammachuu guutuudhaan fudhadhaa hin danda'amaa gammachuudhaan fudhachuun akkamitti danda'amaa gammachuudhaan qorumsi garaagaraa ituma isin mo'amaa gootanii ko gaariidhaan itoo ammeenyaa hojjedhee qorame itoo ammeenyaa hojjedhee kan narra geeti ani kuma magaariin go garuu sagalee waaqayyo qorumsi adda addaa gara keessan yemmuu dhufu maal godhaa fudhadhaadha gammachuu guutuudhaan maal godhaadha fudhadhaa simadhaa rakkina moo jibba moo jallina moo cubbuu moo yeroo namni namarratti ka'u moo yeroo namni nama waraanu moo yeroo biyyi lafaa sin ari'atu moo yeroo namoonni sin ari'atan moo sagalee waaqayyo maaliif moodelii keenyatu akkas ta'e moodeliin keenya inni biyya lafaa dhufe suni inni waaqarraa gadi bu'ee hoolaa saawwa dhoqqee saawwaa keessatti dhufee dhalate jireenya namaaf fakkeenya ta'uudhaaf dhala namaa hundumaaf fayyina ta'uudhaaf inni dhufe ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos ituunni nama nyaachisu ituunni nama dhussiisu ituunni waan gaarii dubbatu ituunni nama hiiku ituunni waan gaarii hojjetuuti kan hundumtuu amma fannoo gubbaarratti isa baasan isatuu kana jedha ani waan namaa hojjedhee miti kan hundumtuu kan irra ga'e waan namaa waan hojjettaniif kun hundumtuu sin irratti gaara miti har'a
Garuu biyya lafaa isin keessa jiraattani biyya cubbuun guutte waan ta'eef biyya jallinaan guutte waan ta'eef mana keessan isa bara baraatti hin galiin waan jirtaniif karaarra waan deemaa jirtaniif kun hundumtuu isinitti ta'e. Namni karaarra deemu immoo qoraattiidhaan nurraa nama. Namni karaarra deemu immoo hin beelaa. Namni karaarra beeku immoo itti dukkanaa. Namni karaarra deemu immoo aduun hin rukuta mitiiree. Nuun biyya lafarraarra karaarra deemaa irra saba Waaqayyoo mana keenyatti hin galiin jirra. Namni karaarra deemaa jiruudha nuun. Dunkaana biyya lafaa keessa jiraachaa jirra. Kanaaf rakkina baay'eedhaan qoromna yeroo baay'ee. Ani koo wallaanan nufa. Nan tajaajila. Kornee koo nan kenna. Mee waan gaarummaa mana Waaqayyoo keessatti gootan. Waaqayyo garuu namoota warri gooftaa dhiisanii akka barbaadan jiraatan jireenyi itti tolee itti miidhagee. Ani garuu gooftaa wajjiniitu hin deemu. Jireenyi natti coolligee. Ani wallaatun dhufuumu, tun tajaajiluumu, tun faarfadhuumu. Kas jennaa. Namni Waaqayyo Daawitis jedheera. Isookee obboloota koo kana jechuun cubbuu miti. Yeroo baay'ee wanta nun dubbannu akka cubbuutti yaan isookee madaa baattachuun isookee madaa dubbatachuun cubbuu miti. Baay'ee Daawit koo akka jedheem yeroon warra biyya lafaa ilaalu jedhe. Yeroon jireenya isaanii ilaalu ittiin bashannanu. Jireenyi itti toleedha. Wanti hundumtuu guutee fi mana isaanii keessa jedhaan. Namni Waaqayyoo kun garuu jedha. Achumatti immoo akka jedha. Boqonnaa Faarsaa 73 dhattanii ilaaltan. Yeroon galagalee jireenya isaanii ilaalu. Jireenyi isaanii maal ta'een argine? Coolligeen argee jira. Warri har'a ituu jallina hojjetanii dhiiga namaa dhangalaasanii lubbuu namaa balleessanii namoota qulqulluu rakkisaa hidhaa gedereessan har'a waan gaarii itti fakkaatu. Trust me, akka dubbii sagalee Waaqayyoo saba Waaqayyoo. There is a time. There is a time. Yeroodha. 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 Hitler amma yerootti jiishoota miiliyoonaa ajjeese. Amma sa'aatiin ga'utti hin fixe. Hitler hamma irraatti wanta inni hojjeteef sabni Jeermanootaa baay'ee isaanii warra Israa'eloota biratti waan gaarii hin qaban. Jallinni namni hojjetus gaarummaan namni hojjetus biyya lafaa irratti dubbatamaaf akkatti dubbatamuuta garaagara malee. Gaarummaa yeroo hojjettu yeroo hundumaa gaarummaa kee maqaan kee ol ka'a. Jallina yeroo hojjettu jallinaan maqaan kee ol ka'a. The choice is you. Si kan murteessu. Kamiin dubbatamaafuu barbaadda? Maandeellaan har'atti ituu inni hin du'in ituu lubbuun isaa hin badin seenaa dhugaan sanitti hima. Maandeellaan ituu inni hin du'in akkamitti akka inni awwaalamu makiinaa meeqa tureeffa isaa akka baatu kaampaanii kam tureeffa isaa akka geggeessu sagantaa dinqii nama hin duunetti ganaadhaan maaliif waan gaarii hojjete. Namni waan gaarii hojjetu ol malee gadi hin deemu. Yaa meen jedhaa abbo? Waan gaarii hojjetu. Ituu waan gaarii hojjettu rakkinni yoo sirra ga'e is okay. Iyesuus irra ga'eera. Iyesuus moodeliin jireenya keenyaa inni ta'e Kiristoos ari'atameera. Kiristoos beeleera. Kiristoos biyya keenya keessaa bayi sin barbaannu. Sin feenu. Yesus akkana jedhee dubbate. Ayina deema beektu. Raajiin maaliin ta'e? Biyya isaatti maaliin ta'u? Hin kabajamu. That's what he said. Raajiin biyya isaatti hin kabajamu. Ulfina hin qabu. Kanaafiyyuu gaaffii kana ofii deebisuu qabna irra nuun. Wanti hamaan maaliif nama gaarii irratti dhufa?
سجلوا رد نما قبراتون تين وانتي أمان أن تنجرين واق أيوفتو وانغاري قدو مالي دفا سجلوا ديبس نجران أكجد لكوف سدي لالا يا قوم ديبس أجمد أكجد أمانتين كيساني قرمي إلالاموي سا obsaan danda'uu akka fidu maal ta'a hin beektu agartanii obboloota amantiin keessan eenyutti amanuun keessan Kiristoositti amanuun keessan Iyesuusii wajjin jirtu moo jiraachuu dhiisuun keessanitti jireenya keessanitti qorumsi dhufa qorumsi jireenya keessanitti dhufu immoo obsuu keessan fida obsuudhaan immoo fidu obsuu sanaan immoo jiraachuun keessan dhaabachuun keessan deddeebi'uun keessan immoo wanta isinii fidu immoo qabaadha sagalee Waaqayyo maal nuu fida yoo rakkina obse maal naa fida yeroon qorumsa ofu maal naa fida maal naa fida yeroo yoon kana darbe tuun waan gaarii godhu akkeedhu Phaawulos Roomee keessatti inni hamaa godhu maala godhu ittuma fufee maala godhu hamaa godhu inni gaarii godhu ittuma fufee gaarii godhu inni garaagar baasu Waaqayyo abbaan hin dhufaa maqaan isaa eebbifamu guyyaan itti garaagar baan lafarrattis waaqarrattis jira namni waan gaarii hojjechaa jirtu hariyatamaa jirtu jibbamaa jirtu ittuma fufii waan gaarii godhu nyaachisi diina kee ussisi diina kee uffachiisi diina kee sii kaffala Waaqayyo kifiyyaa qabda yoo siif ta'u dhala keef hin kaffala Waaqayyo dhugaa Waaqayyoon sinitti hima dubartittiin sun kodhattee akka jette nama Waaqayyo abbaan manaa koo ituu umuriin jiru ituu inni lafarra deddeemaa jiru koo nama Waaqayyo ture minni koo garuu ituu lubbuun jiruuti horii liqeeffate horii kana immoo ituun baasin ana haadha manaa masaatti waan himee natti hin fakkaatu namichi kun yeroo tokko tokko abbaa manoonni wanta haadha manaa dhossinu waan baay'ee qabna maqaa Yesuusiin hafuurri kun har'aa kaasee haa cabu ameen jedhame wanta dhossinu haadha manaanis waan dhossattu qabdi abbaa manaa garuu gooftaan immoo akka isaan maal tokko ta'e tokko jedha garuu haadha manaa namni tokko baay'een keenya hin taane nu fadhiisu malee Yesuusiin nu fadhiisu ilaamee ijoollee maanguddoota kana sodaadha malee waan baay'ee waan isin gargaaru waan baay'ee isinitti himuu barbaada dhugaan isinitti hima jireenyi jiraannu kun mee gatii qabaan beektuu gatii qabaan Yesuusii wajjin jiraachuun kun hin dhufaam guyyaan hin dhufa guyyaan dhufaera guyyaan nuuf ifu tokko hin dhufa guyyaan orra har'a ifeef itti fakkaatuuf itti dukkadhaa garuu hin dhufa yeroon garaagar ba'ummaan dhufa hamma sanaatti garuu there is a challenge አይዟችሁ ሰበ Waaqayyo gooftaa wajjin deemaa gooftaatti maxxanaa har'a ani macaafa qulqulluu yeroon taa'ee ilaalu macaafni qulqulluu kuni namootuma ituu waan gaarii hojjetanii ituma waan qajeelaa hojjetanii ari'aman faan guutuudhaan beektu garuu kan natti tolu keessaati chapter 1tti in ari'atamee dheetu chapter 2 dhaqee immoo ari'atamee badeen jedhu chapter 1in akkas ta'e chapter 2 immoo jiraan beektu jireenya namaa keetti rakkinni koof rakkinni keessan yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti chapter 1 duwwaatu akka jiru yaanna no jireenyi chapter 2 qabaa akkuma rakkinni jiru bal'inni jira akka gaddi jiru gammachuun jira akka dhukkubfachuun jiru fayyinni jira Iyoobiin beektu macaafa qulqulluudha Iyoob nama gaarii maalii ture sagalee Waaqayyo nama qajeelaa nama gaarii nama Waaqayyoon sodaatu nama nyaachisu nama maatii isaa jaallatu nama gaa'ila isaa jaallatu nama ollaa isaa jaallatu nama saba jiraatu keetti maqaa gaarii qabu ture macaafa qulqulluu irraati 0.5 wanti Iyoobii irra ga'e itu nurra ga'eeti waldaan nu Waaqayyo waaqeffachuu miti Iyoobiin ko yaa saba Waaqayyo
keessa ba'ee namni kun koo nama maalii ture? Nama qajeelaa, nama gaarii. Macaafa qulqulluu jedha namichi. Nama gaarii ture. Jireenya Iyyoobiin yaadadhaa waa'ee kanaa irratti. Iyyoom nama gaarii tutee jiru kun hundumtuu jireenya isaa irratti ga'e. Iyyoob garuu hamma dhumaatti arraba isaa kee Waaqayyo irratti illee jecha hin taane ituun dabarsin. Waan tokko isinitti immoo jireenya keessanitti rakkinni jireenya keessanitti dhufu hundumaa eebba Waaqayyo isiniif qopheessuudhaaf karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos isiniif qopheessanatti kan isin fidudha. Rakkinni Iyyoobiidhaa fi badiisa fidee dhufe eebba lammaffaa fidee dhufe. Rakkinni yeroo jireenya keessan irratti baay'atu akkasii yaadattan ganama kana kan hin barbaadu tokko yoo jiraate rakkina booda Waaqayyo akka waa qopheessaa jiru bara. Akkeenyaan Daawit mana Saa'ol keessaati. Mana eenyuu keessaati? Yoonaataan. Beektu Yoonaataan macaafa qulqulluu. Daawitiif Yoonaataan jechuun baay'ee ol jaallatu. Nama baay'ee ol jaallatanii. Saa'ol Daawitiin ari'ata lafumaa ka'e. Waa godhee miti. Daawit koo Saa'oliif boqonnaa ta'eeraam saba Waaqayyoo. Yeroo tokko ituma sin namaaf eebbata artanii namni sin godha dhufe. Maaliin godhe? Waa gootee miti obboleessoo. Wayyoo wangeelli kun mee torban lama ji'a lama na nyaataara. Waa goonee miti. Ani Waaqayyoo ani naan jedhan waa godhee miti namni kan na jibbu anaan. I know 100% akka nama gaarii ta'e. Sintof jechuun as dhaabadhee naasaan. Guyyaa tokko sammuu keessa waa'ee namaa jallina kan jirre beeka. Rafuuyyuu hin danda'u. Garuu waan an beeka. Waaqayyo waan keessa akka kaa'ee jiru seexan immoo sana na keessatti rukutuu waan barbaaduuf yeroo baay'ee jireenya gogora. Jireenya kee waa jira. Qorumsi sitti baay'ata. Hattuun nama waa mana nama waan tokko sitti himaa. Hattuume nama waa qabuudhaatti moo nama waa hin qabneedhaatti. Iyyeessana qaxxeenatti yaabbaba inattu. Waa si keessa jiraateennan qorumsi sitti baay'ata. Hin buusinati moo waan si keessa jiru. Waan gaarii gochuu hin dhiisi. Kooritti fufi. Yoo lubbuun jiraatte siif ta'a. Yoo hin jirtu ta'e ijoollee keef ta'a. Akkeette sinimatti deebiin hima macaafaan qulqulluu isinitti maal Iyyoobiin isinii tuqeera Iyyoobiin beektu dubartittiin suni namicha nama Waaqayyoo kana bira dhaqxeetu du'ee abbaa manaan koo itti hojii gaarii hojjete waan gaarii godhe namichi kun immoo ijoollee koo fudhachuu fedha maal wayyaadhaan beektu ta'am maal wayyaannaan Waaqayyoon namni tajaajilee kassaru jiraayi Kiristoosii wajjin deemee nama kassaru jiraayi. Maal akkamitti si kassarsiisa iddoo macaafa qulqulluuraati dubartii abbaan manaan irraa du'e san hin kassarsiisne Waaqayyo siinis hin kassarsiisu. Anaanis hin kassarsiisu. Nurratti kaffala. Yooti waan kaffaltullee dhabde sirratti kaffala Waaqayyo. Baay'ee namatti tola macaafni qulqulluu kun ikkoo. Tunuu galee hunduma keenyaaf jedhee yaada. Ana ofii koof tuusa durii caalaa naa galee hin jedhe. Gammannee jiraanna. Maal ta'e beektu macaafa qulqulluu kun namatti tola. Aqeede okkotee jiru hundumaa funaanii fidii kottu jedhe namni Waaqayyo kun. Dhaqi fidii kottu jedhe. Ministaanoo wal inni amlaaka. Maal isa diba? Dhaqi fidii kottu jedhe. Kana duwwaadhaa innaan kana jiraanna lakki ollaa keetti na ollaa barbaachadhatti. Ollaa kana hundumaa irra deemte okkotee jiru hundumaa barbaaddee fiddi. Kana booda namni Waaqayyo kuni daraddaree amma isheen dandeessu isheef kenne. Du'a yaadde, salphina yaadde, kufaatii yaadde. Nambadaa yaadde, ijoollee koonarraa fudhatu yaadde. Haqiitii gurgurii isa abbaan manaan kee ituun lubbuun jiru sitti nimin sitti himus fudhatee ituun deebisin darbe kaffali. Kan irraaf immoo gurguradhu ijoollee kee si wajjin nyaaddu jedhe. Qorumsa booda kanatu jira yeroo hundumaa. Qorumsa ulfinatti nama geessa. Macaafa qulqulluu dubbata. So maaliif wanta nama gaarii irra ta'a? Waan tokko isinitti himeen itti fufna guyyaa gabraa. Maaliif hin qorama? Namoota jechaa jirtaniif as kiyaa. Waay Ameerikaas dhufee maaf hin qorama? Iddoo nama baay'eef ta'u kanatti maaf naan ta'u warra jettaniif.
Pointi tokko duwwaan sinii kennee fixarraaf. Maaliif qoromna? Qorumsi jireenya namaatti yeroo dhufu gara eebba ittaanutti maal ta'a? Nu dabarsa. Akka qorumsi jireenya keessan irratti dhufu hundumtu isiniin balleessuuf ituun ta'in eebba isa achi jiru tokkotu jira laa. Isinis hin argine, Waaqayyo duwwaa kan arge, seexannis kan hin argine, namoonnis kan hin argine. Iyyoobitti qorumsa fiduu arge duwwaadha malee Iyyoob qoromuusaa booda eebba dhufaa jiru seexan argeera. Hin argine tuun argeera ta'e hin qoru ture Iyyoobiin. Waaqayyo garuu akka jedha. Waaqayyo garuu Iyyoobiin dachaa meeqadha? Dachaa lama eebbise. Dachaa lama si eebbisa qorumsa booda. Mi'aameen jedhame. Barsiisota orri taatanii mana kana kee jirtan. Barataa yeroo qortanii edda qortanii booda barataan suni barumsa isa dhumaa qorumsa isa dhumaa yeroo inni fixu kutaa tokko kutaa meeqatti darba? Kutaa isa tokkotti darba. Qorumsi suni maal gochaadha namicha sana? Kutaa isa taanutti darbuudhaaf maal saati? Ragaa saati. Qorumsi jireenya keetti dhufaa jiru yoo jiraate arrasinitti nima ergaa Waaqayyoo natti hime si balleessuudhaaf, si miidhuudhaaf, si cabsuudhaaf ituun ta'in eebba Waaqayyoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos siif qopheessetti si dabarsa. Haaleluyyaa! Isatti si dabarsa Waaqayyo. Aizoo saba Waaqayyoo isatti darbaa jirta. Kanaaf har'a qorumsi naannoo kee jiru kun hundumtu si balleessatu hin ta'in Waaqayyo jireenya kee, isteeppii jireenya kee gara waan haaraatti dabarsuu fedheetu har'a qorumsatti kee jirtu calchi jalaa jedhe fakkaachuu danda'a. Waaqayyo cal hin jenne waa hojjechaa jira hin finne gaafa fixu garuu darbitee argita. Ameen jedha. Darbitee argita. Akka darbitee argita. Qorumsi eebbas mee uumama 22 biyaa fadhaame uumama 22 uumama 22 laakkeedha uumama 22 uumama 22 akkana jedha kun erga ta'e boodaadha Waaqayyo qoree ilaaluudhaaf Abrahaamiin jedheedha eenyuun qoree ilaaluuf alee Abrahaamiin qoree ilaaluuf alee jedha waame Abrahaamiin waame Waaqayyo gooftaan maccaa nama qorasee tokko tokko karaa sin beektan karaa sin hin beekne karaa sin hin yaanne Waaqayyo jireenya keessanitti qorumsa fiduu hin danda'a. Ana jedha miti maccaa qoree ilaaluuf fedhe Waaqayyo maaliif Abrahaamiidhaaf Waaqayyo eebba ulfinaa tokko qopheessee jira. Abrahaam garuu eebba sana bira ga'uudhaaf qorumsa ishee kana darbuutu irra ture. Qorumsa ta'uu danda'a. Wanta nu nama keessa jiru tokko wanta Waaqayyo fuuldura keenyatti kaa'e tokkotu jira ta'a. Isa bira ga'uudhaaf garuu haalattii kana darbuu qabna akka Abrahaam akka jedhe la sagalee Waaqayyo. Abrahaamiin kunoo asin jiraa jedheedha. Ameen jedhame. Abrahaam maal jedhee? Kunoo asin jira. Abrahaam akka Waaqayyo isa qoruu ilaale beekaa. Beekaa saba Waaqayyo. Hin beeku Abrahaam. Garuu Waaqayyo beeka. Waan hundumaa nutti himu Waaqayyo. Abrahaamin beeku Waaqayyo garuu beeka ture. Abrahaamin akka qoruu barbaade Waaqayyo beeka Abrahaam garuu beeku. Waaqayyo roon Abrahaamin waame. Abrahaam immoo yaa Waaqayyo kunoo asin jira jedhe. Ilaa kanatti hin jedha Waaqayyo. Wanta Waaqayyo nama gaafatu. Itoo amma kana nu gaafate nun gaafatu garuu kana hin sodaatina. Akka jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa. Jedhee deebisee fedha. Waaqayyoodha. Yisihaaq ilma kee isa tokkicha isa jaallattu. Ilaala Yisihaaq ilma kee isa tokkicha achi booda'u isa jaallattu. Waaw! Namni koo dhala isaa caalaa nama jaallatu hin qabu biyya lafaarraa. Waaqayyo koo wanta cimaa isa gaafate isa jaallattu. Fuudhii biyya Ormiyaa dhaqi. Tulloota keessa isaa ani sitti argisiisu tokko irratti qalma gubam godhii isa anaaf dhiyeessii jedhe. Ilaala Waaqayyo wanta Waaqayyo hojjechaa jiru Abrahaam hin beeku Waaqayyo garuu hojiirra jira. Waaqayyo garuu Abrahaamin qoruudhaaf dhufe. Har'a Waaqayyo gooftaan maccaa karaa adda addaa nu qoranuun. Abrahaamin ilma keenaa kennee siin immoo yeroo keenaa kenne jechuu danda'a. Humna keenaa kenne siin jechuu danda'a.
qabeenyaa kee naa kenni siin jechuu danda'a Waaqayyo. Kan nama dhibu keeyaati Waaqayyo Abrahaamin qoree ilaale. Maal godhe dee? Ilma kee isa tokkicha jaallattu. Acheemas keeyaati namni mucaasaa haarsaa godhee dhiyeessee beeku hin jiru waan ta'eef dubbiin kun salphaa namatti hin fakkaatu. Salphaa miti. Cimaadha iddoon kun. Yeroo lallabnu salphaa goonee ilaalla malee dhala ofii isa tokko. Isa umuriin deemee godhate Abrahaam. Garuu Waaqayyo Isiyaaq duwwaa ilaalaa jira tun ta'in Isiyaaq booda immoo dhaloota ilaalaa jiru tokko qaba ture Waaqayyo. Abrahaam garuu hin beeku ture. Abrahaamin immoo qoree ilaaluu fedhee Waaqayyo eebba tokkotti dabarsuudhaaf Abrahaam dhaqeen isuma qabdu kana dhaqee jaarsaa godhee. Abrahaam hin ajajame Waaqayyoon hin dhagee wanta Waaqayyo isaan jedhe hin godhe kan nama dhibu ga'a. Achii booda Abrahaam karaa Isiyaaq ilma isaa dhala irratti dhala eebba irratti eebbaan eebbifame. Qorumsa booda maaltu jira? Eebbatu jira. Qorumsa boodaa jedhaa? Eebbatu jira jedhaa. Garuu maaltu jira jalqaba? Maaltu jira? Laashee kana baradhaa. Eebbi caljalee dhufa miti obboloota ko. Chaaleenjii qaba jireenyi biyya lafaa. Namni hojjenne nyaatiin hin jiru sagalee Waaqa. Namni hojjechuudhaaf maal ta'uu qaba? Hojjechuu qaba. Lafaa kaanis eebbisaan hin jiru jechuudha. Kun kan kooti jechuun dandeessu hojjettu taanaan jechuudha. Dafquu qabda. Qoramuu qabda. Hojii dhaquu qabda. Abrahaamiin Waaqayyo akkana jedhe. So har'a ergaan isiniif qabu ofii koof qabu. Waan gaariituun hojjechaa jiru maaf hin qoramu warra jennuufi eebbatu fuuldura keenya jira. Kana bakka. Balleessuun miti Waaqayyo. Aayizoo saba Waaqayyo. Jabaadhaa. Abrahaam kan nama dhibu keeyaati waan tokko sinitti hima. Lafa ol qixxee miti Abrahaamiin kan erge Waaqayyo. Iddoo kamitti erge? Gaara irratti erge. Mee nama sirraa gaara baatanii beektan? Gaara baatanii beektan. Waaqayyo si haa eebbisu. Gaara karaa akkasiidhaaf gaara irra bu'uun tokko gaara jechuun wayii milli keessan gaatee deebisanii kufuu dandeessu. Namni keessan kun hundumtuu hin dadhaba. Waa qabattu. Gadi buutu isa sin qabattan sin jalaatti cufa. Yeroo tokko gaarri kan hundumaa qaba. Abrahaam ikkoo Waaqayyo kan hin ta'u gaaratti hin jedheen. Ila chaaleenjii keessa dabarsaara Waaqayyo. Kana hundumaa keessatti Abrahaam amanamee micaa tokkicha qabu jaallatu tokko fuudhee deeme. Life is challenge. Jireenyi challenge dha maqaan isaayyuu. Abrahaamin Waaqayyo immoo gaara irra dhaqeedhe. Gaarri immoo waan baay'ee qaba, qoraattii qaba. Waan gaariin qabattanii isa tokko maal qabachuu dandeessu? Qoraattii qabachuu dandeessu. Inni immoo sin guba hin gadhiistu. Harka keessan immoo citeessanii amma immoo fayyifattanii maal jettanii immoo amma immoo kaatu. Ol ba'uu qabdu ka. Amma immoo bishaan dhudhu teessanii immoo yeroo fudhata ka. Salphaa miti gaara irra ol ba'uun. Abrahaamin ikkoo gaara san irratti ba'uun isayyuu mi'a baatee deema. Muka baatee deema Abrahaam. Micaan immoo wallaalaadha. Micaan kun immoo yoona akkoo abbaa koo nan dadhabe jechuu danda'a. Hin caafamne taanaan yoona baatee ras ta'uu danda'a. Hawuuroos. Jireenya akkas biyya lafaarra yeroo jiraannu jireenyi gaara ol ba'uu qaba. Rakkina jira. Gidiraa jira. Qoraattii jira. Hariyatamuu jira. Jibbamuu jira. Nami nama dheessa. Waan baay'ee qaba jireenya. Gashaasin. Kun hundumtuu qorumsa. Kan hundumaa yeroo darbinu garuu Waaqayyo wajjiniin annee walitti baana. Abrahaam kan hundumaa darbee Waaqayyo wajjin walitti ba'e. Waaqayyo akkasittiin jedhe. Abrahaam ittiin jedhe. Ilma kee irratti maaliin godhineedha? Billaa kanan fudhatiniidha. Ati naaf amanamtee taate Waaqayyo. Ani immoo qalmaa gubatu maal godhe? Qopheesseera. Eebbatti ba'e Abrahaam. Maal booda? Qorumsa booda.
eebbi cal jedheen dhufu. Hin jiru waan akkasii. Biyya lafaa kanarra namni waan ittiin dhamaane hin nyaatu. Yoo akkasiniin jedhanii isinitti himanii ta'e hin sobu. Wangeellis akka jedhaa biyyi lafaas akka jetti. Namni waan ittiin dhamaane hin nyaatu. Kanaaf waan hamaani nama hamaa waan taataniif isinirra ga'e miti. Wanti hamaan waan hamaa waan hojjechaa jirtan isinirra ga'e miti. Waan gaariitu hojjettanii waan hamaan isin gadhaama. Isinitti dhufu. Jabaadhaa garuu eebbatti isin baasaadha. Ameen. Har'a kanaaf finnee barban dhuftu immoo in ilaalla. Suutuma jennee sagalee Waaqayyoo. Ishee kana irraanfatinaa. Mata dureen keenya ishee kana. Baatirii isheen jalaa deemu kana. Wanti hamaan maaliif nama gaarii irratti ta'a? Maaliif narra ga'e nama hamaa taatanii miti. Garuu isin irratti dhufa. Hin dhufa. Karaa tokkos karaa lama isin qoramtu. Kana ashuurii man isin godha. Yoo har'an qoramne ta'e bor qoramuu dandeessa. Biyya lafaarra amma jirtanitti maal qabdu jedhe Gooftaan? Rakkina qabdu jedhe. Hin qabdaniin jedhan Yesuus. Hin nuquffattaniin jedhu macaafni qulqulluun. Hin nuquffattu garuu hin fayyitu jedhe. Hin ari'atamtanii jedhu. Hin ari'atamtu. Hin jibbatamtu jedha sagalee Waaqayyoo. Ayizwaachuu garuu biyya lafaa maal ta'eera? Moo'eera. Moo'eera. Yesuus hin dhufa. Dhufee nu fudhata. Achi moo rakkinni hin jiru. Ayizwaachuu. Kanuma isin hin jedhan. Akka. Hin jiru rakkinni achi. Achi bal'ina jira, eebba jira, nagaa jira, gammachuu jira. Achi ulfinatu jira. Eessa mana abbaa keenyaa isa bara baraa Kiristoos bira. Yesuus immoo ulfinaan maal ta'a? Deebi'ee dhufa. Abannee kana irratti kadhanna. Ganana Waaqayyoon dhaabbannee. Haleluuyaa. Nana mana Gooftaa kan hin baanne bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne Jakka guddaa keessa qofaa kommuun deemu ati na wajjin garaan koo raafamu. Nana mana Gooftaa jedhame. Nana mana Gooftaa akkan hin baanne bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne Jakka guddaa keessa qofaa kommuun deemu ati na wajjin garaan koo raafamu. Jakka guddaa keessa qofaa kommuun deemu ati na wajjin garaan koo raafamu. Jakka guddaa keessa qofaa kommuun deemu ati na wajjin garaan koo raafamu. Jakka guddaa keessa qofaa kommuun deemu ati na wajjin garaan koo raafamu. Nana mana Gooftaa akkan hin baanne bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne Jakka guddaa keessa qofaa kommuun deemu ati na wajjin garaan koo raafamu. Ameen. Waaqayyo wajjin jira. Ameen. Nyaatamnu. Ameen. Rakkinni nu fedhu fudhatee deemu. Ameen.
galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Abbaa keenyaati galanni siif haa ta'u. Nu ijoollee keetii maqaan kee haa eebbifamu. Yaada gaarii nuuf qabdaa si haa galatu. Gooftaa qorumsa nu nama keessa jiru nu balleessu gara ulfinaatti nu baasa maqaan kee ola jedhu. Ati Waaqayyoodha wanta nutti dhufu hundumaaf ati nuuf do'oo keenyaa si haa galatu. Ati gaachana keenyaa si haa galatu. Ati masaraa keenyaa si haa galatu. Darbatamullee darbatamee ture akka namuudhaan mataa deebi'ee kaa'attee garbichi kee. Garuu yaa Waaqayyo kaastee dhaabdee daawwitiin. Darbatamuusaa ol qabdee gooftaa koo. Ulfina laattee fi arras ulfinaan waan nu dhaabduuf maqaan kee haa eebbifamu. Saba kana harka qabdee gaara ulfinaarra waan baastuuf si haa galatu. Yaa Abbaa gaara ulfinaa gaara ifaarra dhaabdee asii gadi diina isaa akka hin ilaalu waan nu gootu maqaan kee haa eebbifamu. Imbanu gooftaa. Imbanu mani keenya. Ijoolleen keenya hin badani. Gaa'illi keenya hin badu. Farri keenya hin badu. Si wajjiniin seenaa qabna. Si wajjiniin karaa jalqabneerra. Abbaa hin badu. Hallelujaa. Shaala bagayya nama saatuura bagayya. Fuula Waaqayyo. Sagalee ganama kana gidduu keenyatti dhangalaas deebisee haa ta'u. Gooftaa sagalee kanaan jireenya keenya waan hojjechuu dhufte maqaan kee haa eebbifamu. Gaaffii waan nuti ta'e deebii waan nuu laatteef maqaan kee haa eebbifamu. Yesuus obboleessa obboleettii yaa Waaqayyo waan baay'een gaaffii jireenyaa nuti ta'e har'a garuu sagalee keetiin deebii fudhanne isin ba'an keessan ganatti ulfaate gara boqottaa ani immoo isin boqochiisa jettee baabaan jettee har'a ba'an duraa waan galageefteef si haa galatu. Gooftaa Yesuus akka keessa oolaa akka baatee qabu kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nan abbooma. Ergamoota seexanaa torban kana keessa nurratti kan ramadaman humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin kan waraanaman haa ta'u. Illeensa kanaaf lafa kanarra ta'anii kan hojjetan yaa Waaqayyo qorumsa adda addaa yaa Waaqayyo kiyyoo adda addaa marii adda addaa sagantaa adda addaa baafatanii fagoo dhiyoorraa kan hojjetan hamma ganama kan anaaf sabni kun hin diina maqaa Yesuus Kiristoosiin kan diigaman haa ta'u.